ورحمة الله وبركاته. dubbadhee na xumursiistanii وافانك na xumursiistanii naan يهوري jaalibsa أبو xumuradhee فانك ولد كبي in xumuranne كبي ولد كبي هوري واتيو بيا بيا باتني ani xumuradhee كبي أفانك ولد أفان شالا ani xumuradheera كبي أفانك ولد أفانك بيجين ani xumuradhee yaada ko تراغ يندبتو كبي أفانك ولد jaalibsaan yaada ko xumuradhee Please, obsa. Laal, Muhammad Bayaanistaak. Ahmad Atillee lama. Beektotas jennee isin jala yaanaami. Dubbii kara biraa ooftanii dubbii balleessinaa. Akka dhiira dubbaddaa, akka ustaazota dubbaddaa wal dhaggeeffadhaa. Daqiiqaa hangas jiru kana sii kanneen jira ustaaz Ahmad dubbadhoo Muhammad Bayaan jala hin dubbatin. galatoom ulfaadhu ani Seen nu dhaggeeffattatillee. aish galatoom ulfaadhu ani dhaggeeffadhu Muhammad Bayaan duukaa haasa'uu miti salaamata na gaafatee nan hin deebisu dhaggeeffadhu isa jalqabaa tokko isa kanan si deebisa inni kun isa kana dhimmi irratti haasa'aa jiru ituutati na arrabsituu iyyuu si kabajeen si duukaa haasa'aa jira ati gaafa na arrabsitu qorannoo geggeessite qabdaan si jedhe dhiisee bira darbe kanas dhaggeeffadhu ati na kabajjee mana keetti fiddee na waamtee na affeertee na haasofsiisuu keef galatoom galata guddaa qabda ani wanti dubbataa jiru ammas irra deebe wanti dubbataa jiru nama inarrabsiina aalima inarrabsiina yoo arraba barbaaddan naan arrabsaadha kan hin jedhe aalimni kutaan qabu gandan qabu inni haraama jedhe yaadni isaa kabajamee inni halaala jedhe yaadni isaa kabajamee inni haraama jedhe arrabsamuun irratti duulamuun sirrii miti lamaan isaanii aalimadha isa kana dhala kan isitti dubbadhu Muhammad Bayaan duukaa haasa'u salaamata hin deebisuuf sababni waan inni aalimaan dayyuusa jedheef waan inni aalimaan ilmoo zinaa jedhee arrabseef نمكي نافين كنو جالسا kana dhagababa جالسا ران نافين كنو أبو واي عالما كان عالما ربسان نانجا واي عالما أبو سلامت أتي إذا أكنا نسيب هذا مو برباد دي أنا أبان فدي والله نسكوبا نتي Amma mana laal. Obsa amma isa carraa Muhammad Bayaan fi carraa kana obsi Muhammad Bayaan si achi guddisa. Bidii isa irratti deemu. Bidii uffata. أتي تنامله مايكي نرتي قبضت تانا جالب ساني إن بيان مايكي Ani isa irra نرتي qabu. قبض ناقة نجار Biseti, koi jaalita koi kaanina kana أسرع ناف كن نجار إبسا ayyatu Moodatina itmu mana lima kana ben. godhaa jira ni harkaa moodatina mana kana godhaa jiru. Wallahi هاي moodatina mana kana. أكيد هذا جال كبرتي أحمد Bitara kan beekan namni أتي kabajaan namni kabajaan على أبسمين kabajaan dubbatan. على أبسا نم تو أكلنا مايكين بني جال كبرتي واني أنا رتي ببغوث إساني تو بكه هنكبو أني علم الرسا هنكبو مكان ما نم فتاة أبسي جالب سافلي چران ناخني تامتي أبسيكا علم الرسا هنكبوان علم توك خن الرسا هنكبو مكان ما خاصيتيس هنن الرسا nama jimaan haram je eenyummaa utaanan abbaa fedhaa ta'uu kabajan qabuu fi hin jimaalaan aaliman maqaa namallee hin doone. Lallamaffaa jecha guyyaa tokko yookaan fedhu nama abbaa fedhan jedhus akka waan ana walitti dhaabee torbaan kana dalagaa godhadheetti Muhammad Bayaan ana qofa deema warra aalimatti afaan banaa jiru deema irraa dubbadha. Namni na irraa dubbadhe hanqaata. Ana abbaa fedhii haa ta'u eenyummaan haa ta'u dhugaatti mee irraa dhaabbadhaan. Lamaffaadhaati. Ahmadiin akka inni itti hijibe. Namni jimaa qame jaartitti hidhamuu hin danda'u je. Namni jimaa qaqame. Jaartii wajjin ciisuu hin danda'u je. Jaartii wajjin fedhii guuttatuu hin danda'u je. Aba nuti warra aanan gaalaatii biifi jimaa madhichoo urata gaagoonee garaa guuttanne abbaa kiyya qaalii nuti warra laal baroodii as deebi'e irraa isin jechuu barbaadeeti. Lammaffaadha nama jaartii wajji ciisuu danda'u warra jimaa ajaa'ibaa kana nyaate gaafadhu ka sa'aatii 2 fi 3 fayyadamu.
qorannoodha kun qorannoo nuti irra gaggeessinirraa yoo dadhabdan jaartii teessan nuti as qajeelcha akka nuti sa'aatii lamarran turre agartani garuu immoo cubbuu kijiba dhiisaan isiniin jedha wallahi anuma amma ati qallaa ati na baantu kana awwadaa kiiloo nyaadhetan jaartii teetirra naaf haala hallaalchitaa sa'aatii afur akkan irra hin turre agarta sa'a afur tanannatti as qajeelcha lammaffaa jimaan faayidaa inni namaa qabu keessa jimaan waan fedhii gixxin godhee si dabalu irraa faayidaan jimaatiin baana oromoon budaan viidiyoon nama waraabdee akkanatti tanaasawa waan faayidaa sii qabu irraa malee waan bu'aa sii dabalu irraa malee waan miidhaa sii dabalu irraa miti ahmad kana mee rabbi sodaadhaa warri dudubaay jirta waa mee isa bira ta'a hafuura haasawa inni haasawa akka inni ajaa'umee deemaa ilaala. لأنه مالك جنان جماهن كمو أستاذ نمني جمان كمان أفورة أجاو مبارك نم تدرس أمو نمني جبيو وسالة علماء الرسول محمد جزاك الله خير أحمد يخبر نم تدرس نم تدرس نم تدرس معلش نم تدرس نم فارتنا زيناتي كباجا نم فارتنا زينا حبيبي معلش نم فارتنا إسنين كباجا بليز معلش حبيبي كي نم فارتنا سيني سياتي نم بيكادا إسنين وانين كباجا تالي جنة سيجورسو بندنيو إسن namni dubbii oomishaa jiru gubbaa kana gugurbattiitti tana yoo dhoorguu baattan lolli itti fufaan jedhe silaa namni waa beeku ni qabbanaawa jennaan lolli ittuma fufa waan ahmadiin gartee gurbaa kana adaba itti hin godhinin qabsoon itti fufti arrabni itti fuma fincaa waloo baasuunis itti fufa tu ani muhammad bayaan laman deebi'ee aladhaan ahmad indis waa'ee sheekaa nan galchuan aalima nan galchu garuu baalagee baxraan akka ahmadii fi fakkaattota akka ahmad kana hindis eenyummaanuu taanaan waa'ee jimarratti afaan babbaneetta taanaan kan gama immoo sheek kamaal jaalatuudha arraba osoo hin taane gama beekumsaatiin raddii irratti godhuudhaaf laal la inimaa dandeetii kumaatamaan in qaba mirgas biileen qaba arrabaa malatti bakka inni itti dogongoree fi bakka inni itti kijibees ragaan hin fidee harkaa balleessa ka inni nama sheekaa ta'e harargee yookiin namni jimaa qama'u je sa'aatii 8 walakkaadha waa sadaqataa je harargeen edaa hoggameer qaante qofa waa sadaqatti hoggameer qaante qofas waa sadaqattee darasaa qaariyaa kaayetti maali namni sheekaa hangana kijiba yaasumara maal hangan halamaffaat ammas kaytaan fooq irraa if darbanii mee nama fooq irraa of mee jimaa dhiisi jimaa qabee booyii bishaan keessaa achi tarkaanfatee kufunaas kenna farshoo halaalessitaniit zinaa halaalessitaniit buna halaalessitaniit muuziqaa halaalessitaniit yeroo qabeenya ummataati irratti afaan babbantan akkam mubaarik adis laal naafati wal jaalanna wal kabajna خليسة غربتي واتيو جلت يسي أستاذ مبارك دي مبارك دي بونا مارك دي قال يسي مبارك نما ناجي مبارك دي دينجي مبارك دي تي هذا تو مبارك دي رقم تي والله حبيبي سيجالا أما أستاذ محمد بيان تكفى سنين بربادا جالب ساترانا كنتتا ولين هذا دبلي غريش هذا أفرتو أما غريش هذا أفرتو أستاذ فران أيه تكفى أستاذ محمد بيان باين سنجال دوايين سنكبجا أكسمها موبيتا جايبسا تيكدوكي نماتي نوفي أستاذ محمد أيه أستاذ محمد ننجال دا أستاذ أحمدين جالتشون أكبر جتومتي يوكيم مو أستاذ محمد بيان جالتشون واي أستاذ أحمد جتين نانغبت مكان ديا مبارك يا قالي Maariif naannoo jaalladhu du'anaafis wal beekna. Hindai Ustaz Muhammad ko. Nama cuuncaan farshootu irraa hin xaaramin natti haasa'uun na biratti haraamiyaan. Waa'uma kiyya haasa'u. Ayyee dhaggeeffadhaa. Ani kaleessa
فوتو وي جالبسان صوتو أستاذي أحمد بوست قولي جنان واني أستاذ أحمد حرارجيت كيساني فيه فوتو ساني بوست قوتي جدي توقفا أنا نجي ما تقول بابر بادي هوتي أنا أجي نجينا كابو كرا كوتي لكم بريسة كوتي مبارك مسمى تجرا أنجي ما كلام تنبيه كذا أستاذ أحمد جمان جارتي هذا nama wallaalchisa jeekamre mubarak laki an nama jimaa qeeqoo fi jimaa tokko jiniini angara koo nama tokko takka nama jimaa fayyadamu Muhammad Bayan daa Mubarak wajji dubbata moo siifin dhiisa ibsa dhiifamaa والله ما يسين قبل Ahmadi seera ustaz garee shahadaa okay Mubarak garee shahadaa Ustaz Muhammadi walitti dhiisa koy ustaz ni dubbatanii kaanii nan dubbadhaa kalas koy يا أستاذ فراني خلنا ustaz afwan يو دبتشو أربعة دقيقة عشان شنو تني أي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ha أستاذ فراني كنا بنجها دبتني خلينا bar Mubarak muti raa qabate السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh جزاكم الله خيرا قاعدة أنا كنت أنا واتي كود بدأ إني جل كبارة حساس ونو كيسة أنت حاسب نون تربي في تشو تودا كبا عندك إني في ديك إني جل ديم نتانان والمير دفع والظلم دفع الظلمين مصري أمتي وني دو بتعمل قضيات ديني تمالي قضيات أنفار أمتي ani fakkeenya farsoon biyya kootti gurgurame farsoon halaala siin jedha osoo hin taane yookaan immoo farsoo waan hin jaalladhu farsoon halaala siin jedha osoo hin taane wanni dubbataa jiru qadiyyaa diiniiti waan ta'eef qadiyyaa diinii irratti nama tokko irratti dubbachuu osoo hin taane waan shari'a namaa ibsu nama baay'ee as keessa jira nama 3,000 namni 3,000 arraba nurraa baratamoo beektota as keessa jirra diinii waan irratti wal falmine kan adda baafachuudhaa dhufa saniifuu wanni irra dubbachuu qabnu caatiin haraama jedhame akkasitti haraama miti namoonni moo haraama jettan koottaatiin aan dubbadhaa kun warri jedhu akkasiin osoo hin dubbatame namni dhugaadha baree wal biraa deema garuu ustaaz Ahmadiin arrabsuun kaan arrabsuun akka kootti akka dhuunfaatti sirriidhaa miti abbaan fedhe yootu sin arrabsatanii namni beekaan cal jedhee nama callise obseetu beekaadha nama raddii nama arrabse irratti kennantu beekaadha miti nama callisee waan ummata ibsu barbaade ibsetu sirriidha amma gara dubbiitti gaafan seenu inni jalqabaadha beekaan beekumsa irratti haa dubbatu Ustaz Faraan Ustaz Ahmad arrabsu jechuun na tokko jirtanii dhiifama Ustaz Ahmad arrabsu haqan godhadhe waan ta'eef haqa rabbiin na godhe afwan itti fufa sinin kabaja garuu na eeggataa haasawa akkas yoo barbaadan keessaan nasiyaa naadhaamaati akkana nasiyaa keessan fudhatuu hin dinne fudhatuu diiduu gartanii na dubbadhaa jechuu barbaadeet akkas barakallahu fiikum itti fufa jazakallahu khairan ana akka dhuunfaa waliigalaatti dubbadhe akka keetti illee dubbadhe akka waliigalaatti nama booddee dhufuufis egaa dabarsee dingata booddee namni suphee akka hin dubbannee fi kan biraadha aduu ala basiiratin ana waman ittaba'ani waan irratti waamnu kana waan beekumsa irratti ta'ee namoota waamuun keenya dirqamadha walumaa galatti ammoo yeroon as deebi'ee jedhu waa'ee caatii irratti ulamaadhaaf dhiisnee cal jennee jirra irratti dubbachuu wallaalee ittiin fammasuun wallaallee ittiin namoota gara barbaanne ofuun barbaanne nuti ulamaawotatu nu dura jira waan ta'eef ulamaawotaaf dhiifne mee maalaa jedhan majlisoonni maalaa jedhani ulamaan Harargee fi Arsiyoo maalaa jedhan walii galanii wal bira ta'anii nuti warra simmeetiidhaan deemu ijoolleen azala jirtu warra simmeetiidhaan deemu malee warra hukmeeti itti kennite dhugaa fudhatee si waliin deemuudhaa miti garuu ulamaanni waliin dhufanii kan Arsiis ka'e kan biraa kan Shawaas ta'e kan Harargee kan Wallaggaas ta'e waliin dhufu kennan isan booda dubbachuun keenya nurraa bareeda garuu ulamaata dursinee har'a kun haraama kun halaala jennee yoo kan dubbannu taate nuuf gaariidhaa miti engada kan dubbadhe inni halaala jedhu waan irra dhaabbate halaala jedhu qaba inni haraama jedhu waan irra dhaabbate haraama jedhu qaba an akka Farhaanitti waan hin jedhutu jira garuu waan hin jedhu dirqamaasitti dubbadhe ummata walitti waccisiisuudhaa miti ulamaawota eeggadha warra beektota eeggadha tole fakkeenyaaf ulamaan halaala yoo jedhe anaaf meebi akkamitti ilaalaa dhuunfaa kooti kun waan dhuunfaa kiyyadha inni kan haraama yoo jedhe an akka dhuunfaa kiyyatti akkamitti ilaala ulamaan garuu halaala jennaan halaala ulamaan gootee jirti jechuudha ammallee haraama jennaan haraama gootee jirti ulamaan garuu mataa ofii simmeetii ofii hordofuun kabiraadha jaalala ofii hordofuun waan mataan kee ilaalle hordofuun kabiraadha garuu waan ulamaan jettu eeggannee otoo hundi keenya iyyuu waan kana irratti dubbachuudhaaf baanne baarakallahu fiikum haa dhiifnu boodarran dubbanna gaafa ulamaa'onni itti kennan It's okay.
It's okay. Inni lakki wanni kasii ni jirti uummanni kasitti hin danda'u jee yaa gaafa sani akkamitti agartee jechuu ni dandeenya. Karaa hundatu bareedaadhatti walii galla. Tabira jimaadhatti yoo osoo daawaa jimaadhatti 99 godhaa oolte daawaan keenillee hin bitamu hin dhagahamullee. Dhugaa rabbiis hin jaan. Hanga namni hancufa liqimsa sookan diita kaafa namni daawaa jimaa dhageeffatu hin jiru amma. Haraa mi jimaan gettee osoo amma sammaasi kananii magaalaa keessa deemaa oolte hin dhageenyus hin dhageeffannus sirraa isin binnu sitti isin gurgurru lafaatee haftaa yoo xiqqaatee waan dhabdu malee waan argattu isa harkatti qabadhu. Yoo ilmi ta'e yoo alima ta'e sheekotiin gurguddoon hedduun dhufanii waa'ee jimaa haasawanii jiranii hanga idaatti hanga irraatti haasawuu jiranii. Herreennummaan jimaan ittiin haraam ta'uu hin jiru akka galatti. Gabbaan kan jamee waasii himu. Akkasiin naa qabadhu. Jaalibsaan yoo waan himuu barbaadde taayitiin isa dhageeffadhaatti naa himta ammoo yoo rakkaan haasawuu nadhiifte haasawuu nadhiisi. Yoo akka haasawitu akka haasawa bareeda yoo haasawite. Amma haasawa walii galu jirraame akka hawaasni dhaggeeffatutti. Maali kun arrabaa? Dubbii gartee akkasii itti gadhiifnee itti waraannee asirraa gad darbinee yoo kuti jenneenisi. Noo lakki yoo haasawuu afaan kaa'uu barbaadde Dhaggeeffadha. Fakkeenyaaf dhaggeeffadha. Bareedaan amarsiifnee ustaata kanaas dhiifama gaafachiifnee karaa isaa deemu qaba. Dhaggeeffadha. Akkasii. Dhaggeeffadha. Takkaana dhaggeeffadha. Ilaa ammanii. Okay, si dhaggeeffannaa. Jaalibsa. Atuun arrabsitee taamanikoo maaliif ennaan? I don't care. Irra sirran kaawwadhu malee atuun arrabsitee taasaa keessatti maaliif beektaa? Sun dadhabina mataa keedhaa jette. Yeroo akkas jettu maal beektaa ilaa dhaggeeffadhu. Maaliif beektaa? Ati dadhabaadha na jetteef dadhabaa ta'uu hin danda'an. Siif galee? Ati please fakkeenya seedhaa jirani. Ati danda'a jettee danda'a ta'uu hin danda'u. Maaliif nee? Ituun an keessa irratti gaaffii tokko si gaafadhe. Fakkeenyaaf dooktora fayyaatiin na qorachiistee hormooniin na keessa hormoonii spermiin ana keessaati dhangala'u sun maal akka inni ta'e fakkeenyaan si'edhaa jira. Dooktorri fayyaa qoratee anoo kunoo kan dooktorri fayyaa riisarchi godheyyuu wantoota 10 lafa kaa'anii jedheen sitti maa jira? Atoo akka jima'aan fedhii irratti fedhii namaa irratti ana qofa irratti midhaan of qofa irratti hin dubbadhe inni sila atoo isa kana irratti qorannoo qabdaa abbaan koo akkasii haati koo akkasii malee ilaa dhaggeeffadhu dhalchuuni baay'atee fi dabbaal dhaggeeffadhu sitti dubartii duukaa fedhii wal qunnamtii saalaan danda'uu fi dhalchuu hin danda'uun tokko miti. Waay very baay'ee differentii guddaa qaba kun. Maali kunooti yeroo ammaa addunyaan hin qaroomne jedhanii spermii dhiira keessaa fuudhanii dubartii keessaa fuudhanii jechuudha. Biyya Ameerikaa keessatti maal godhaa jiru? Argaan jiru safaraan lakkoofsa godhaan. Ela na dhaggeeffadhu. Spermii yeroo ammaa dhiira keessaa fuudhanii dubartii keessaa fuudhanii bakka tokkotti naqanii si galee achi keessatti akkuma hanqaaquu ilmoo wanni godhanii guddisan kana maashina keessatti akkasitti ilmi namaa kallaqamaa jiraam. Uumamaa jiraam hin beektu. Na xumursiisi. Please. Na xumursiisa. Na xumursiisa dhaggeeffadhu. Eeywa kanaafi namni tokko dhashuu dhabuun dubartii duukaa wal qunnamtii saalaa yeroo dheeraa daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 waliin godhee fi namni ilmoo godhata miti. Sana waliin godhuu dhabeef namni ilmoo godhata miti. Baay'ateef dhalan ta'uu jedha bara Oromoon yeroo makmaaku. Sini galee baay'ateef miti. Wanti inni dhala ta'u dubartii irraa jechuudha. Hattaa wanni sun jechuudha. Sa'aatii 75 yookaan 74 hin taane taanaan spermiin sun yoo akka carraatee paantii faarratti hafe dhaqee wayaa dubartii dhaggeeffadha. Wayaa dubartii yoo tuqeeyyuu dhiirarraa jechuudha. Wanti sun akka inni ulfata hin beektanii? Waan saayitii irraa dubbatu hin beektanii? Just listen. Listen. Obsi. Yaadaan wal mormina arrabsu waatu arrabaas yoo arraba taate nuti isaa ol ni beekanne nuyi haa dubbatu nuti dhaggeeffadha. Yaada. Eeywa. Ani negatiiva ituun na yaada ta'eeti amma inni kun itti dabalee naan sirratti qabe malee sirratti hin qabne siif hin dhiise bar jaalibsaa dura yeroo takkasittu ati dhadhabaadha jettu nan qoranne qorannoo narratti geggeeffame hin jiru narratti mitiiti qorannoo dhimmi fayyaa moo geggeessanii akka namni caatii qaamu dubartii duukaa wal qunnamtii saalaa akka jaayibaatti akka hin geggeessine lafa kaan akka inni sanarratti miidhaa qabuun seede ati immoo narratti qorannaa geggeessite
Seedhee si gaafadha. Kanaafuu negatiiva hin fayyadu. Ustaas, amma asumatti Namni si dursu jira callisii taa'e abbaa haqaa. Na ibsaa reefu sila geeffachaa ture jala kanaan ture. Abbaa haqaa. Abbaa haqaa. Oy maama kanaan taa'e gaafii reefu ibsaa gaafatte naatu. Obsisiin ni deebita. Baay'ee ustaas amma asirratti wayii si gaafadhan. Waa'ee jimarratti illee. Na gaafatta miti. Dogongora kee bartee isa kana. Dogongora kee bartee mun bar. Laal amma dhaggeeffadhu gaa bakka itti jimaan haraam alo. Tole ayyee. Na dhagaartaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalib sa. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani waan hin dubbataa. Ustaadama gaafiin si gaafadha gaafii bakka namni dhalaa Baay'een si duukaa naasoo. Dhaabuu Si duukaa inaasoo. Ati waan ati baalagee taateef si duukaa naasoo. Namni Nama aalimarratti waliin naasoo. jaartii wajjin haasa'uu hin danda'u jirti. Nama Arragaa qabatan baalagee waliin ani naasoo. No, ati baalagee waan taateef si duukaa naasoo. Si wajjin haasa'uu. Inaasoo si duukaa ati baalagee. Ibsa bus. Wallahi inkibe. Jaalib saa ganna buufte taanaan naafisii Maamma dhaabbata ustaata keenya ibsaa mee takka manatti gabbeessu ibsaa manatti gabbeessu. Jara lamaanii wali kanina obsa jara lamaa wali kanina ustaaz Ahmad Hussein si qabanyaasi si jaalannaas. Yaada koo xumuranne. Xumuradhee. Laala baaragee kabajuun hin jirtu si kabajana si hin geeni. arrabaa miti obsa arrabaa miti. Hin geeni Ana dhamaa kanaa jiru asoo jirtu. Akkuma dhamaa kanaa hojii bagaree buusaa osoo jirtutti. Olarraa waan beekaami. Waliin haasawaa yaada walii dhaggeeffannaa. Nagaa madhiifama guddaa yoonaa eeyyamtuu Ustaaz Ustaaz Ahmadis ati sun eeyyamtan daqiiqaa lama sadi dubbadheetiin bahaa. Nu booda akkanaa miti kaa wal kabajuun akkanaa miti namaas dura jiraa miti nuti namaa barabbuleessa kiyya. Sheekallee ta'e shariif ta'e namaas dura jiraa miti. Laali waan takka mee jara keenya Oromoo dhaabbaddaa dhaggeeffaddaa. Nam tokko tokkoon caalu waan takka dhaggeeffaddaa. Namni tokko gizees dura jiru. Akka kabajaattillee namni jimaa qabee jiraatu aboo waan kana namni jimaa qabee sa'aatii lama nama jimaa qabee barlaalaa waan takka dhaggeeffadhaa. jaalib isaa yoo carraan naa kan dennaa Ustaz Mama Bayan. Maiki kepada namu carra kayak sini dubbadda. Farahan dubbaddu. aboo mee carraa aboo yaabuu qooqaan natti dhaabbattiin dubbadhaa Carra kayak itu dubbatta. Carra kayak itu dubbatta Mama Bayan. Aboo Mama Bayan haa dubbatu dhiisa kaa bilisummaa. Hai nam tak jalan dubbatin haa dubbatu. Ishee dubbannu Mama Bayan ati hoo. assalaamu alaikum